Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Aishaa Tuubii. Nagaa jirtu jajjabaattu warroonni biyya keessa fi warroonni biyya alaa akkam jirtan isiniin jecha har'a deebiin dhufeera. Amma suhuura nyaannee kaanee maatii wajjin suhuura nyaannee deemnee rafnee eega jedhanii ciisanii jara ciisaniin booda viidiyoo hojjechuun yaadni wayinaa dhufe. Innis ijoollee kan kee ganamaan qursii qopheessii fi gara mana barumsaa ofii kan kutti Aishaa waan dadhabdee isii osoo hin taasisin gara mana barumsaa ijoollee gaggeessuudhaaf hin kaa'amu kan koo jechuudha. Garamaan kan ka'e egaa kana gochuudhaaf immoo qursii ijoollee hojjechuudhaaf hin barbaade. Qursii immoo hojjechuudhaaf maaliin hojjechuu barbaade? Mokoroonii hojjechuun barbaade. Egaa mokoroonii kana bifa adda ta'een hojjedhee qopheessee ijoollee kan keewwatu hanga dhumaatti mana barumsaa geessuudhaaf nyaachisee dhubaasee mana barumsaa yuunifoormiitti jijjiiree mana barumsaa geessuudhaaf qophiirran jira. Hordoftoota keenya haga dhumaatti nu hordofaa. Nadawadha warroonni channel kanaaf immoo haaraa taatan immoo like share subscribe gochuudhaan gara viidiyoo kiyyaatti kottaa isiniin jecha amma kallattii maaliin wantoota gara qopheessee fi wantoota akkana maal akkanaaf nama hordofaa isiniin jecha amma egaa bifa kanaan shunkurtii ciree qopheessee jira. Kanaan dura ciree qopheessee jiru isaan keessaa amma kana shunkurtiitti deebi'ee ciree ka isa hafe kana kan akkasitti ciree qopheessee egaa sugoo mokorooniitti hojjedhee ijoollee bifa haaraa waan mi'aa ta'ee fi waan baay'ee namatti tolu hojjedhee gaggeessuudhaaf hin qopheesseera. Egaa kun shunkurtii adiidha, kun immoo shunkurtii diimaadha. Bifa kanaan immoo kanas qopheessee kunis timaatimii silsiisaa qopheessee jira. Asitti zayitii qopheessee jira. Kun immoo barbaree qopheessee jira jechuudha. Haala kanaan qopheeffadhee jira. Egaa sugoo hojjedhee mokoroonii immoo bifa kanaan qopheessee jira, danfisee jira jechuudha. Achirraa kanaaf iddoo sugoo itti hojjedhu mootu kan biradistii biraa kan sugoo itti hojjedhu bifa kanaan qopheessee jira. Achiin booda jalqaba deheniin beetanii warri zayitii jechaadha. Warri biyya arabaa jirtan zayitii itti asirratti zayitii waddadeera jaraan itti baay'isee noo dhugaa bifa kanaan zayitii qopheessee jira. Zayitii gaa maa itti baay'ifte akka hin jenne gaa sirriin jenne odoo waaqa fedhillee waddadee gaa zayitii oma fedhillee yoo taate isaaf isaatiin ala ittiin goonuu nuti akkuma jedhamu sanillee sirriin jenne ittiin hin goonu haruma irratti nuti godhaaf jenna. Hordoftoota keenya kana goonee laawwannee egaa xiqqisha zayitii shunkurtiin haaseenu shunkurtii itti seensifame egaa kunis haga kuni wannaa jedhu shunkurtii egaa isa hafe kanallee shunkurtii itti godheen jira. Achirraan immoo shunkurtii akkasitti ilaala haga inni danfuuf xiqqishoo shunkurtiin qophaadde zayitii wajjin haga bilchaatu hin eeyina itti qadaadee xiqqishoo ofirra eeyinaa jechuudha. Bifa kanaan haala kanaan sugoo keenya qopheessuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kallattimaa wanta itti aanullee itti fufaa deemna hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Kun jalqaba malee dhumaa miti. Egaa hordoftoota keenya gaa amma laala bifa kanaan deebinee dhufnee irraa waa hundaa oduu yaadee xumuree sugoon hojjetamee xumuramee laala sugoon bifa kanaan qophaa'ee jira. Bifa kanaan qophaa'ee jira. Egaa wayita jalqabaa mootu gaa sa'aatii viidiyoo dheerate jennee keenya nan goone. Viidiyoo dheerateefneeti bifa kanaan hojjedhee xumuree hundaa qopheessee jira. Andee jajjabaachuu barbaachisa jettanii jaartiin namarraa laafte yoo jajjabaatan malee hin ta'u. Kana mootu gaa qursii ijoolleedhaaf qopheessuu barbaadetanii odoo irraan kaa'ee dura qillee cabsii qillee xibsii ijoolleedhaaf hojjechuuf barbaade. Egaa hordoftoota keenya ilaala bifa kanaan gaafa jaartiin namarraa dadhabde fumaa jajjabaatanii
Yoo jedhan malee hin taatu dubbii. Jaartii fi bifa kanaan gargaaruun gaariidha jettanii ijoolleellee bifa kanaan qursii isaanii akkasitti qopheessee fi bifa gammachuu ta'een isaanillee gara mana barumsa isaanii akka deeman illee kana dhahee yaa hordoftoota keenya malaalaa gaa killee xibsi inqulaal xibsi yookiin killee xibsi bifa kanaan gaa qursii xibsi hojjechuu fi barbaade egaa xumuree gaaruu yeroo jenne immoo gaa walitti dachaanaa egaa hordoftoota keenya deebinee dhufnee jirra malala qursiin qophaa'ee waan hundaa xumureen jira amma kan nu hafe jarri Protokoli dhiqatanii qophaa'anii qursiidhaaf qophaa'atu nu hafe kun firdiyyeen immoo fi kanaa qophooftee dhiqattee dhufteerti rifeensa ishee immoo addaan akkasitti filattee dhufuu qofatu si hafe rifeensa ishee bifa kanaan filattee qabsiifatutu hafe egaa hordoftoota keenya warroonni biyya keessaa ijoollee keessan qabdan bifa kanaan abbaan manaallee haati manaa yoo dadhabde bifa kanaan akkanatti ilaala filanii fi qopheessanii akkanatti ijoollee ofillee yeroo tokko tokko abbaan manaallee dhiqee qopheessee mana barumsaa geessuun gahee guddaa of keessaa qaba ijoolleellee itti gammadu ofillee mootummaatillee wal gargaarsa taha waa hedduu of keessaa qaba jechuudha maaliif haati manaa qofti ba'aa hin qabdu jechuudha ijoollee irratti kanaaf bifa kanaan isheedhaaf qopheessee rifeensa ishee hidhee fi firdii bareedu bareedu hayyee kun amma bifa kanaan qopheessanii dhiqatanii qophaa'anii jiru babbareedanii ilaalshaa jedhanii babbareedanii dhiqatanii jiru firdii yeellee akkanatti qophooftee rifeensa illee akkatti dhiqattee asitti qopheeffattee maamiyyeeleen dhiqatee jira egaa amma qursii isaanii nyaachuu hafe taa'atii waan nyaadha qursi taa'atii fidni dhufa qursi eshi firdii galatuma milteetillee naa jiraadhu fayyaa ta'e egaa hordoftoota keenya kun amma sa'aatii kana waa hunduu qophaa'ee jira waa hunduu qophaa'anii dhiqatanii nyaata isaanii qursiin isaanii isaanillee qophaa'ee jira bareedama nyaanni kee hayyee amma dura paappaayii si kennu eeshi paappaayii hodhudhu egaa qursiin bifa kanaan qophaa'ee jira taalalaa ishee asii shaayiin isaanii qophaa'ee daabboon isaanii qophaa'ee qursii waliin nyaatan isaanii qophaa'ee bifa kanaan qursii keenyallee qophaa'ee jira isaanillee qursii nyaataa jiru mammiyye paappaayii ni yaamire kursiilee ni yaamu goobadii mirti qursii bareedaa isinii jedhe lala akkuma aashaa yookaan isinii jedhutti gaafa aashaan dadhabde akkatti isin deegessa ishee gaafa isin deettellee akkatti hojjedhee oduwaata akka isin dabbarillaan qursii wanti walitti keessan deemtan ishee firdii mi'aame tere mirtiidha ishee dah bajaajii deemtanii baay'aan ishee anas si geessa goobadiiti Serka boy, udah, dia buka. Ya di dia dulu. Makan. Egaa hordoftoota keenya kun akkanatti bifa kanaan qursii isaanii nyaataa jiranii qursii isaanii mootu kan ittiin nyaatan malee ka sa'aatii misaa isaanii deematanii qopheessafii jira. Baay'ee shaayiin jalaa jiidhe hin qabdoora. Eeshi qursii isaanii bifa kanaan agartanii misaaqaa isaaniitti itti gabaafin jira. Misaaqaa isaaniitti godhee raawwadhee sa'aatii misaa isaaniillee kan itti nyaatan jechuudha. Bifa kanaan qopheessafii jirra warroonni egaa mana ijoollee barumsa kana ergitan gizeen kaatanii haadha manaa keessan hin eeginaa ishee. Ani waan isin hin jedhu haadha manaa keessan hin eeginaa gizeen kaatii daa'imman keessan
gaafa haati manaa keessan dadhabde bifa kanaan qursii qopheessaa qallaa dagal kun mangistaa jenna mootummaan kenna yoo jeesne nutti mira shaayii badaabuu manaa qallaa nagar kun immoo mokoroonii qopheessanii sigoo itti hojjetanii kan maatiidhaaf qopheessanii killee akkasitti ibsi godhanii fedheessuun qallaadha baay'ee qallaadha isin itti yaadanii jennaan qallaadha ufamasiisudha waan nan guddaa dhaala qorra keessan doon shakki jettanii ganamaan giseen kaanaan uffata keessan uffatanii guuttatanii jechuudha. Misaaqa isaanii bifa kana dasi jee kuno namitti kuni kanaan qophaa'ee jira sanii achi immoo misaaqa isaanii kuno kan akkanatti itti goone qadaannee fi hin gaxamu miti si jala hin gaxamu innaa kursii isaanii misaa isaanii illee akkasitti fudhatanii deemu inni biraa immoo mamii nyaate sige kophee dirata das jedhee nyaanni makka kay kophee dirata firri yaate imauti mamii ni nyaate jira firri nyaate ko shaydu geessu gaafaan sandi kun gobazii kee dafiti innaa bifa kanaan itti qandaannee qopheessinee fi nyaata isaanii geggeessaa jirra jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kun bifa kanaan qophee'eera nyaanni isaanii.